Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Walirraa turraan nagee wal gaafachuun seeruma aadaati. Torbee akka nagee keessa turtan hawwinee har'a walitti deebi'uuf akkuma waadaa gallee adda baanetti kunoo baallama keenya eeggannee dhiyaannee jirra. Nagee rabbiitiis hin daganne. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kan Oromiyaaf biyyaan ba'a. Nageenyi isin badhaadha. Akkuma barsiifni har'aa sagantaa keenya oduudhaan takka jennee eegallee qophii simboo fi imalaa wal duraa duubaan itti aansina. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jecha amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Andassuu Duulaati. Komishinii farra malaammaltummaa Itoophiyaa bara kana keessa hoogganoota mootummaatiin qarshiin hatamee ture jedhe miliyoona 84 ol kan ta'uun deebisiise jedhe. Daarektarri qorannoo fi abukaattoo komishinichaa obbo Gabruu Gabayyoo gaafa fulbaana 2 bara 2013 akka ibsanitti lafa kaaree meetirii 4,492,562 mana jireenyaa 44 fi warshaaleen oomishaa 10 caalan malaammaltummaadhaan horamanii jechuudhaan mootummaaf galii ta'aniiru. Dabalataanis qarshiin 473 fi doolaariin Ameerikaa 13,000 ta'an baankii keessatti akkan sochoone taasifaman. Namoonni 2,100 ta'anis himannaan hattootadha jedhu irratti banameera jechuudhaan kan gabaase gabaasa raadiyoo Simbirtuu Finfinneerraati. Keeniyaa keessatti ilmaan Oromoo ukkaamsamaa jiraachuun beekame. Mootummaa Itoophiyaa sodaachuudhaan Oromiyaa irraa baqatee kan Naayiroobii ture namni maqaan isaa Waaqjiraa jedhamu gaafa fulbaana 1 bara 2013 butamee achi buuteensa hin beekamne jedha maddi keenyi Naayiroobii irraa. Haga nuti istuudiyoo seennetti namni kun kan qabame warra Keeniyaatiin haa ta'u humna tikaa Itoophiyaatiin akkasumas lubbuu fi eessa akka jiru wanti beekame hin jiru. Biyyoota Keeniyaa, Somaaliyaa, Somaalilaand, Puuntlaandii fi Sudaan akkasumas Jibuutiitti Oromoonni yeroo garaagaraa butamanii mootummaa Itoophiyaatti kennamaa turuun ni beekama. Injiinar Tasfaa'uun Camadaas erga carraan akkasii mudatee booda mana hidhaa Itoophiyaa keessatti du'uunsa yaadannoo dhiyooti. Dhaabni siyaasaa Samaayyaawii Paartii jedhamu miseensota isaa 100 ta'an mootummaa Itoophiyaatiin hidhamuu himate. Meeshaalee sagalee waraaban saamamnee hayyama hiriiraa mormii ba'uus dhorkatamnee jiru hoogganaa dhaabichaa katan obbo Yiliqaal Geetaachoo. Dubbiin himaa mootummaa obbo Shimallis Kamaal immoo gama isaaniitiin nama hidhanii kan jedhu kun maqaa balleessiidha qabeenya saamamees hin jiru jedhu. Hiriira ba'uunis mirga ta'uu ibsanii garuu akka tasaa guyyaa warri Samaayyaawii Paartii gaafatan sanatti mootummaan dursee hiriira deeggarsaa qindeessee waan tureef karaa fi guyyaa gaafatan sanarratti hin milkoofne jedhan. Dhumarrattis gaafa Afrikaatti biyyi walaba taate haaraan dhalachuu ishee Itoophiyaa fi Keeniyaan walii galanii. Dhiyeenya kana Finfinneetti walii galtee ta'e irratti biyyi kanaan dura Somaaliyaa jalatti akka godinaatti beekamaa turte. Kanaan booda biyya Jubaalaand jedhamtee biyya walaba ollaa isaanii jirtu ta'uu biyyoonni kun lamaanuu walii galaniiru. Kana malees gana 23 darban kana keessatti biyyoonni Somaalilaand, Puutlaandii fi Galmaaduung jedhaman Somaaliyaa guddittii durii jalaa bilisa ba'anirra jedhanii akka biyyaatti jiraachaa akka jiran beekamaadha. Dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Shanana,
Orroja kuna maracha shoko konje ture amsagota dagesa dalanan tutenole maltura sadabesa shoko konje ture amsagota dagesa dalanan tutenole maltura sadabesa shoko korir mikirtunyate Barbanyateka, la koboko ilmi yartutate, burrabanyateka, ishoboko ilmi kiltunyate, barbanyateka, la koboko ilmi yartutate, burrabanyateka, sarenyata burraba, gadenyata burraba, sarenyata burraba, gadenyata burraba, sarenyata burraba, gadenyata burraba, sarenyata dhaggeeffattoota keenya qophii simboo har'aa keessatti kanaan dura raadiyoo hawaasa oromoo meelboorn irratti kan dabree ture dhaggeeffataan keenya nuuf erge nutis har'aaf barumsanii kan jenne gurraan isin geenya turtiin teessan nu waliin jenna. Asiif achi akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya namni hajaa baasuuf deemu waa wal loluuf hin qabu. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Namni hajaa baasuuf deemu waa wal loluuf hin qabu jettee asii achiin addaa. Hajaa baasuu kana keessatti waan lama laallaatta. Tokko waa'ee qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasuma waa'ee haadha manaatiif abbaa warraa jidduu. Mee bulchiinsa gara Afrikaatiif ka biyya faranjii kana ilaallu. Namni yeroo aangoo qabateerraa ummanni tajaajilu ni jalqaba. Garama biyya keenyaa kana yoo fudhattan yeroo ammaatitti ummatatu mootummaa tajaajila. Biyya faranjii biyya amma keessa jirru kana keessatti ammoo mootummatu ummatu tajaajila. Qabsoo keenya yoo fudhannee hoogganatu ummata tajaajilaaramu ummatatu hooggana tajaajilaara. Yoo akkuma mootummaa loluuniif taanuu kana ummanni hooggana ka tajaajilu taate mootummaa marraa buusuuf deemnu kana waan lolluunuu qabna. Yoo amma hoogganni fedhiin isaa fedhii uummataa kana ka ta'u taate hoogganoonni nu maaf wal lolan dhaaba haganaatu maaf qabaannalle. Yoo namni hajaa uummata Oromoo baasaaru jiraate akkamitti waggaa 19 kana guutuu uummanni haganaa diqqaan kun uummata miiliyoona haganaa bita. Silaa hoogganoonni keenya kunniin hajaa uummataatiif wal lolaaran moo hajaa ofiitiif wal lolaaran? Mee fakkeenya isinii kennuufi bilisummaan karaa isii ittiin dhuftu tokko nafse ofii wareeguunii jedhan. Ani wareegamaa hoogganni tokko jennaan hoogganni kun dhoggee wal lolaaran moo bilisummaan qabeenyaan qabsoo gargaaruu irra hundoofti. An miileen haganaan kenna kuma haganaa hin kenna hoogganni tokko jedhee jennaan kun didee wal lolaaran moo bilisummaan ummata dammassuu irratti hundoofti. Deemee an qubee barsiisaa, an aadaa barsiisaa, an seenaa barsiisaa jedhee jennaan dhoogganni jennaan wal lolaaran moo yoo wantummaan dalagamuu anatu qajeela na kabajuu qabda naa du'uu qabda anatu sirra beekaa ka ta'u taate qabsoon. Yoo ammoo namni baay'ee waan kana ka dalagu taate bilisummaan ammoo waan dhufu sinif fakkaata. Harki duwwaan fuulan dibuu jedha Oromoon yeroo mammaaku.
Megara haadha manaatiif kabbaa warraa kanaatitti yeroo deebinu yoo haati manaa ganamuma galgala abbaa warraa kiyya kana attami isa gammachiisa yookaan hajaa inni qabu kana attami baasa jettee ka yaaddu taate yoo abbaa warraallee hajaa isii kana attamuman baasa jedhee ka yaaddu taate jarri lachuu wanti isaan gammadanii hin jiraanneef hin jiru. Yoo garuu ati hajaa kiyya baasuu qabdaa taate haati manaallee ati hajaa kiyya baasuu qabda jettee akkuma shiftaa ganamaa galgala fuulatti guurtee itti wajje yoo abbaa warraallee ganamaa galgala hajamatiyya tana maa baasuu diddeef kan mufatu taate hajaa isaaniitun baatii jiruun akkuma armaan dura jenne sani hajaa wal baasu qabsoo keessatti ta'e relationship haadha manaatiif abbaa warraa keessatti illee yoo ta'e ummanni yoo hajaa walii hin baafne taate gammadee waliin jiraachuun baay'ee rakkisaa ta'a. Keessattuu saba tokko keessatti yoo namni baay'een hajamaa ka ta'u taate yoo namni hajaa nama baasu ammoo baay'ee diqqaa ka ta'u taate ummanni sun rakkoo kana hin jenne keessa seena. Namni dandeettii hin dhabne qabeenya hin dhabne wanti inni dhabe fedhii wal gargaaruu, fedhii waa wayyeessuu, fedhii waa kennuu, fedhii waa tajaajiluu yoo qabaate namni wanti inni jiruu sabaatiif, jiruu firaatiif, jiruu ofiillee wanti inni wayyeessineef hin jiru. Jiruun namaa ka wayyaa'u waa fudhachuun uduu hin taane waa kennuuni. Haa xiqqaattu haa guddattu yaaduma gaariillee qabaattee yoo kennite nagaamallee qabaattee nagaa gaarii yoo nama gaafatte sun jiruu kan keetiif jiruu sabaallee hin wayyeessa. Yoo namni martuu kana gootu malee akkas taatu malee ka jedhu taate namni waa godhu dhabamaa deema. Kanaaf namni waa dalagu yoo saba tokko keessatti kan hin baa'anne taate saba saniif ba'aa ta'a jechuudha. Maaliif lakkoofsi namaa waa inni dalaguun beekama. Yoo sabni tokko ka waa hin dalanne taate, yoo jiruu saba ofii ka hin wayyeessine taate, yoo jiruu ofii ka hin yeroo dheeraa keessatti rakkoon guddaan isa mudachuu danda'a. Kanaaf ummanni akkuma armaan dura jedhame ammaal godhaara yookaan immoo maal sii godha jedhee gaafachuun jiruu sabaatiif jiruu ofiillee akka inni wayyeessuu danda'u gargaara. Ani hin danda'a. An gargaaruu hin danda'a. Awwaan namaa godhu hin qaba. Awwaa wayyeessuu hin danda'a. An qooda fudhachuu hin danda'a. Ani hin qaba. Ani hin beeka. Hajaa nama baasuu hin danda'a. Haala jedhu kanaan yoo mataa keenya amansiifne wanti martuu ammuma tana wayyaaya. Kanaaf wanti wal dhabaarruuf, wanti wal lolaarruuf hajaa dhuunfaatiif malee hajaa sabaatiif illee akka hin taane. Haati manaatiif abbaa warraallee waan warraa yookaan immoo waan faamiliitiif utuu hin taane waan dhuunfaatiif yeroo baay'ee wal dhaban. Yoo waan rileeshnshiippii ta'e namni martuu wama rileeshnshiippii san baay'isu, jabeessu, guddisu irra hojjeta. Yoo namni martuu as gara galeeti wama dhuunfaa hajaa ofii guuttachuuf ka deemu taate rileeshnshiippiin sun illee cabuu danda'a. Ka biyyaallee yoo namni martuu mana ofiitii gara biyyaa ka waa fidu taate biyya qabaachuu hin dandeenna. Yoo ammoo namni martuu biyyarraa gara manaa galachuunii ka barbaadu taate biyya qabaachuu hin dandeenna. Sagantaan asii achi illee kaadhaa asumarra raawwata. Fayyaa ta'a.
jalaka sinawa kana bigaka wal malima tamna jalin jajaba undara jalin mal fandaba undara jalin mal fandaba wal jalaka sinawa kana bigaka wal malima tamna jalin jajaba undara jalin mal fandaba undara jalin mal fandaba amma dabareen tan imalaati dhaggeeffatoota keenya qophii tana keessatti gaaffii deebii Dr. Gammachuu Magarsaa waliin eegallee kutaa lammaffaa fi xumuraatu dhiyaata nu waliin turaan afeerraa keenya. Tole Doctor, yeroo hedduu maqaan Itoophiyaa fi dhimmi Itoophiyaa leellisuu adda bahanii unuun ilaallata jechuu yookaan immoo aadaa Itoophiyaati jedhanii aadaa mul'isiifamus kan dubbatamus afaanis naannoo tokkorraati. Naannoo kaabarraa. Addattu immoo Amaarri unutu bakka bu'aa Itoophiyaati jedhu yoo dhaaba siyaasaa hoggaa jaarratan gadi baanis hoggaa dubbatan gara deemanittis Itoophiyaaf isaantu akka bakka bu'aa ta'etti uf dhiyeessu. Kun maaliif laata Doctor? Warri kibba jiran maaliif gahees keessaan qaban maaliif qixxeetti Itoophiyummaan isaanitti hin dhaga'amu warri kaan? Itoophiyaa wanni jedhu kuni warri Ameerikaniin gurraachi biyya kana biyya Ameerikanii jiran kuniyyuu waan Itoophiyaa jedhu kana hin qabu isaanis Itoophiyaa jedhanii waggaa baay'eedhaaf waan Itoophiyaa kana dubbataa bahanii har'allee Itoophiyaa jedhanii akkatti Itoophiyaa argan qabu. West Africaadhaa fi South Africaas yoo ilaalte Ethiopian Church jedhanii waanuma Itoophiyaa kana itti waan isaan ittiin oofaa turan waa'ee Itoophiyaatu jira. Itoophiyaa keessatti immoo Itoophiyaadhaa kan jedhanii warri nuyi Habashaadha ofiin jedhu Itoophiyaadha jedhanii wanni isaan odeessan hin jira.
Itoophiyaan jechuun kun immoo Oromoodhaaf maal jechuudha gaaffiin jedhus deebi'uu qaba. Itoophiyaa wanni jedhamu kuni waan hiikaansaa addunyaa irratti kontinentii Afrikaa irratti biyya Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti hiikaa adda addaa qabu waan ittiin nama raatessanii waan ittiin araadaan olii gadi deemee biyya gowwoomsu Itoophiyaa jedhee inni olii gadi oofu waan hiikaansaa baay'ee ta'ee ni Itoophiyaa jedhaa jirra. Kanaaf iyyuu rakkoo guddaan Itoophiyaa uummata biyya sana keessa jiru rakkoon isaa inni guddaan tokkoyyuu hiikaan Itoophiyaa jedhu kun maali? Isa Black American jedhudha moo? Isa Rwandaan jedhudha moo? Isa West African if South African Ethiopian Church jedhee odeessuudha moo? Isa Giriikiin Itoophiyaa jedheedha moo? Isa Habashaan Itoophiyaa jedhudha moo? Isa Oromoon jibbu kana moo? Hin beeknu. Addaan baafnee hin beeknu. Kuni waan falfalaa faranjiinii fi kijibdooleen hojjettee xaxxee lafa keessee irratti wal fixaa jirra. Kuni warri beekumsa isaa qaban addaan nuu hiikuu qabu. Na wanni ati Itoophiyaa jettu kun rakkoon inni guddaan hiikaan Itoophiyaa kun maal akka ta'e olii gadi bulchaa jeessanii kaa'anii yoo barbaadan isa kana fuudhanii Itoophiyaa taasisu yoo barbaadan isa sana fuudhanii Itoophiyaa taasisu kana rakkoo guddaan kan jiru hiikaasaa konseptii dhuma isaatu reducible miti akka isaan barbaadan sanatti. Oromoon immoo maqaa Oromoon maqaa Itoophiyaa jedhu kana wanni inni jibbuuf wanni inni himatuu fi maqaa kanaan miidhamaa jira. Maqaa Itoophiyaa jedhu kanaanitu miidhamaa jira. Himachuudhaaf illee akka inni rakkatu godhee afaanni Itoophiyaa jedhu kun maqaan Itoophiyaa jedhu kuni. Kanaaf iyyuu jibba Oromooni. Nu hundaan iyyuu nu hunduu Itoophiyaadha nuun jedhu yeroo barbaadanii. Yoggaan immoo dinagdee irratti ilaallu dinagdee kanarraa maqaa Itoophiyaatiin warri faayidamaa jiru araadaa kana malee gosi kaan keessa hin jiru. Siyaasaadhaan warri faayidamaa jiru warruma kana malee warri kaan keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu maqumti Itoophiyaa jedhan kun iyyuu probleemiidha isin jedhu. Tole. Oromoon ni jaalannaa garuu aadaan isaa kun boodatti hafaadha jedhu. Oromoon ni jaalannaa garuu afaan isaa kun biyya diigaa jedhu. Oromoon gaariidha gaaffii siyaasaa inni kaase kan hin fudhannu jedhu. Oromoon gan jaalanna garuu dhaabboleen siyaasaa Oromoo isaan kun gaarii miti jedhanii jiru. Kun jaalala moo jibbarraa madda laata? Oromoo erga jaalatanii ka Oromoon qabu immoo maaliif jibbama laata Dooktor? Laadi eenyutu jedha kana isa jedhu deebisuu barbaachisa. Kan kana jedhu araadota walakkaansaa Oromoo Amaara ta'e fa'itu jira. Kanaaf iyyuu kana Amaaratu jedha. Kana alagaa duwwaatu jedha jettee yaadin warra waan kana keessaa faayidamutu jedha gara caalu. Warra afaan Amaaraa baratee afaan Oromoo jibbe kanatu achi as deebi'uu sodaa bakka badee gowwaan garatti badee warra se'a jedhanii bakka badee sana deebi'uu waan sodaatu fi kan akkas jedhu nuumarraa kan badeyyuu baay'eetu jira. Kanaaf iyyuu nuyi keerfuulii dubbii ilaaluu danda'uu qabna. Oromoo hin jaallanna maal nu jaallachuudhuma dhiisanii utuu akka itti nagaan walii wajjin bullu falanii baay'ee gaariidha. Nu jaallachuudhuma dhiisanii otoo uummannumti isaaniiyyuu akka inni waan isaan godhan kanarraa faayidaa argatu gochuu danda'aniiti gaarii. Kanaaf iyyuu isin jaallannaa aadaan keessan boodattafaadha. Isin jaallannaa garuu ganaadhatu isin muuxannoo isiniif laanna. Kun waan araadaan jechaa baheedha. Waan nafxanyaan jechaa baheedha. Araadaaniif nafxanyaan kun tokko. Warri kun Amaara bakkee iddoo bu'anii wanni isaa godhaa jiran hin jiru. Addaddummaa Amaaraatiif addaddummaa araadaa kana beeyna nafxanyaa kana beeyna waliin rukutuun barbaachisu. Oromoo jarri kun jaalatee iyyuu hin beeku.
adaraa nun jaalatinaa akkanattiin nu jaallachuu keessanirra karuma nu jaallachuu dhiisuu keessantu irra nu jira isiniin jedha Oromoonii jedhiin. Tole. Gaaffii siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Oromoon kaasu naannoo mootummaa har'a biyya Itoophiyaa bulchaa jiruutiin yoo ilaaltan ija abbaa gatiitiin maal jechuun danda'ama gaaffii Oromoo akkamitti ilaala dhaabni har'a yookaan paartiin har'a biyya bulchu kun Dooktor? Akka inni itti ilaalu waraqata inni kataburraa isin argitaa waan isaan jedhan hundumaarraa in argitaa isaanuma gaafachuu dandeessa. Garuu wayin tokko quba qabaadhu bara Haile Sillaasee Oromoon afaanuma Oromoo dubbachuu dhiifi ani Oromoodha jechuun iyyuu wanjala ture. Afaan Oromootiin katabuun yakka ture. Afaan Oromootiin dubbachuun yakka ture. Dargiini gaallaa miti Oromoodha jedheetu jijjiirama xiqqoo tokko fide. Oromoon isuma babal'ifatee gaallummaa sana gaallaa jedhan hambisee har'a nuyi Oromoodha gaallaa miti jedhee lafas qabna biyyas qabna uummata takka jedhee falmachuu danda'eera. Eega Ihaadag dhufe immoo Ihaadagi uummanni Oromoo jedhamu hin jira. Naannoon Oromiyaa jedhamu lafa qabaa laftisaa naannoo Oromiyaa kana. Afaan Oromoo wanni jedhamu hin jira. Naannoo kanatti afaan Oromootiin itti haa hojjetamu. Oromoon akkanittiin haa bulu jedhee mootummaa naannoo Oromiyaa waan jedhus dhaabeera. Afaan Oromoos hojiirra ooleera. Wanni kun guutumaa guututti akka Oromoon fedhutti jira yoo naan jette hin jiru. Wanni akka bara Dargiitiif akka bara Haile Sillaaseetii yoo naan jette miti. Jijjiiramni hin jira. Oromoon wanni inni godhuun irra jiru akkanatti fakkaatutti waan waldaansoo uummataatiin dhufe kana isa irraa nu dura hafe jedhe ittiin mormee ittiin lolee dhaabbatee waldaansoo qabee itti guuttachuu akka uummata tokkootti of ijaaruu akka uummata tokkootti dinagdee isaa ijaaruu akka uummata tokkootti siyaasaa isaa akka uummata tokkootti hawaasummaa isaa ijaaree uummata Itoophiyaa keessa jiraniin fedhii guutuu irratti kan ijaarameen waliigalee akka inni jiraachuu danda'uuf yoo ammoo fedhii walqixxummaatiin jiraachuun hin danda'amu ta'e nagaadhaan addaan bahuu akka danda'uuf wallaansoo godhuu qaba malee Oromoonii gaaffiin isaa nama biratti sirriitti hubatamuu qaba. Maaliif jijjiiramni hin jira. Wanti irraa hafe immoo baay'eetu jira. Barri Ihaadag kun warri yookiin warri wayyaanee jedhanii iyyan kun gosa politikaa fide wayyaaneen maaltiso wanni jedhanii oofan kun waan akka inni gosa politikaa maaliif akka inni hin taane sirraa dubbanneerraa. Oromoon kana keessaa wanni inni jabeeffatuu fi wanni irraa hir'atu maal akka ta'e beekuu qaba. Egaa akka kanattiin argaa gaaffii kee deebiseera yoo tole fayyaa ta'a Dooktar Galatooma Dooktar Gammachuu Magarsaa raadiyoo Simbirtuu waliin jirra. Mee isamma jettan kana fiixaan baasuu fi ga'een akka sabaatti akka Oromoon kan socho'uu qabu kaaftaniitu addatti immoo dhaloota haaraa irraa dhaloota ol guddatu irraa maaltu eegama Dooktar gaaffii Oromoon amma kaase kana isa hanqate jedhame kana galmaan ga'uudhaaf waa'ee biyyaa fi saba isaanii jechuu kooti. Oromoon tokko warri waa barataa jiru warri ol guddataa jiru jettu kuni warra biyya alaa jiruuf warra biyya keessa jirutu jira. Warra biyya keessa jiru hin beekna warra ala jiru kana gaarii goone hin beeknu.
Wayi tokko garuu waan dirreetti mul'ataa jiru warra biyya alaa jiru Oromoo biyya alaa jiru biratti waan mul'ataa jiru tokkon siif hima. Wanni kun waa'ee ijoollee Oromoo biyya alaatti dhalatan kanaadha. Ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatan kuni warri isaanii hoggaa biyya kana dhufan afaan Ingilishii hin beekan warri isaanii. Amma ijoolleen biyya kanatti dhalatan immoo hoggaa biyyatti deebi'anii afaan Oromoo wallaaluuf deemu. Warri isaanii yeroo as dhufan afaan Ingilishii wallaalan. Ilmi isaanii hoggaa biyyatti deebi'u afaan Oromoo wallaaluuf deemu. Kun waan baay'ee guddaa nama yaaddessuudha. Ijoollee ofii afaan Oromoo jechaan 100 80 afaan Oromoo jechaadha. Oromoo namni tokko yoo afaan Oromoo wallaale inni sun nama Oromooti guutuu nama Oromooti jedhanii lakkaa'uun hin danda'amu. Ijoollee ofii afaan Oromoo barsiisuu qabu warri as jiran. Odoo mana isaa keessa iyyuu ijoollee isaa biratti illee wallaansoo qabee afaan kana barsiisuudhaaf nama hin danda'initu Oromiyaa guutuun bilisoomsa jedhee warri afaaniin odeessu kuni ani waan dhugaa haasa'aa jiru natti hin fakkaatu. Dhugaan hojiirra oolchaniitu agarsiisu malee afaanumaan lallabaniif dhugaan taatu. Kana warri ala jiru quba haa qabaatu. Ola deemaan Oromiyaa keessa jiru akka gaariitti jira. Akka gaarii jira jechaan rakkina hin qabu jechaa miti. Rakkoo baay'eetu irra jira. Rakkoo baay'ee qaba. Rakkoo dinagdee hin qaba. Rakkoo siyaasaa hin qaba. Rakkoo hawaasummaas hin qaba. Garuu wallaansoo qabaa jirti. Ijoolleen Oromiyaa keessa jirtu ilmaan Oromoo ol guddatu wallaansoo qabaadha jira. Akkuma biyya keessa wanni takka hin jirreetti akka homtuun hojjetaminitti ala ta'anii waan hin beekne odeessuunis kunis lakkoo guddaadha qabdi. Kanallee quba qabaadha. Wanni hamaan wanni hojjetamin waan baay'eetu jira. Wanni hojjetames Oromoon akkuma waan biyya keessatti qullaa ta'ee duwwaa ta'ee tokkotti odeessuunis sunis karaa miti hin fakkaattu. Kanaaf nuyi Oromoon waan gaarii harkatee jabeeffatee waan irraa hafee itti dabalee gaafatee tattaafatee hojjetee gara fuulduraatti adeemuudhaaf wal qabatee ka'uu qaba. Dhaloonni ol guddatu kunis wallaansoo abbootiin keenya calqabanii nu dabarsan nu immoo amma dhaloota haaraatti dabarsaa jirru kana jabeessee itti fufuu qaba. Akkanatti quba wal qabaachuu qabnaa hin siinjedha. Tole galatooma warra baratanii beekumsa jabanaa kan adda addaa qaban keessattuu warra ala jiran kanaanoo maal jettu Dr. Oromoota? Egaa maalan jedha Amerikaan kuni America is not only the land of opportunity, it is also the land of opportunists. Namni baay'een ka Amerikaas dhufe ka Awurooppaas dhaqe hundatu wallaansoodaaf biyyaa bahee jechuun hin danda'amtu. Kanallee quba qabaadha. Warri wallaansoodaaf biyyaa bahee warri dubbiin duraanuu galteefi ammoo ammallee ittuma dhama'aa jiraati. Warra kanaanii akka beekumsa keessaniitti Oromiyaa ijaaruu irratti qooda fudhadhaa jabaadhaa. Waaqni Oromoo isin haa jabeessuu hin jedhaan. Warri immoo dhufee biyya kanatti eega as gahe duraanii waama dhibiifillee yoo dhufe asitti immoo biyya ormaasa arguurraanii biyya abbaa ofii qabaachuun akkam waan guddaa akka ta'e dammaqee if baree wallaansoo keenya hin jabeessina jedhe kanaanillee jabaadhaa. Waaqni isin haa jabeessuu wal jabeessaa. Oromiyaa ijaaraa nagaan biyya sanatti akka dhufu misoomni biyya sanatti akka dhufu gochuudhaa fi wallaansoo keessan halkanii guyyaa otoo hin dagatin itti fufaa hin jedhaanii kanarraa kan egaa Waaqni haa guutuuf. Tole mee yoo fedhii qabaattan Doktor
sirboota weellisaa Oromoo Dooktarii Kabajaa Alii Birraa keessaa harka qabdu yookaan hidhanni walitti isin jira gama ogummaatiin amma tokko jechuukooti. Yaa iddoo baay'eetti namni baay'een waan akkanaan na gaafata. Harka qabdaa jechaan akka Oromoo tokkootti harka qabaa. Beeyta akka waan sirba Alii Birraa kana Alii Birraan iyyuu itti yaadini mataan yaadu Alii Birraa dudduuba akka waan jiru Alii Birraan akkuma waan maakiraafoonii ta'eetti dhiyeessuu warri barbaadan jiru. Warri kuni miqqanyaadhaa fi nama mataan isaa sirriitti yaadneedha. Alii Birraa waliin mari'annee wayi tokko walaloon waliin inni itti walii galee eeyyee walaloon kun naaf taatii biyyaafin taatii gosaa golaaf taatii jedhee kan inni sirbe baay'ee jira. Yoo akka mariitti ta'e aniif Alii Birraanii waggaa 40 wayi irra waliin jirra. Yoo akka wal hubachuutti yoo akka waliin hojjechuutti yoo akka yaada walirraa fudhannee yaada Oromummaatiin wal'aansoo qabutti ta'e gaaffii keetiif deebiin kiyya eeyyee. Isumadha gaaffiin koo. Isuma duraa kana gaaffiin koo lakki. Gaaffiin kee akka sanadaa eeyyeedha. Ana duwwaa miti Alii Birraa waliin warri hojjetan warri akka Abubakar Muusaa faa warri ammoo maqaa isaanii kaasuun hin barbaachifne sun ni jiru. Egaa wayi tokko immoo Alii Birraa wajjin anis waan nan keessa jiru hin jira. Kireeditiin garuu ka Alii Birraati. Waan fedhayyuu yoo ta'e waan namitti kennes haa ta'u ka ofii qindeesses haa ta'u lubbuu isaa dabarsee kennee keessumaa bara dargii sana yeroo wauma xinnoodhaaf xabbaabiidha jedhanii nama jeesan sana odoon sodaatin dirreetti bahee namni lallabee maaltu addaan nu baasee ilmaan haadha abbaati nuyi jedhee yaa bartuu kutattuu warraaqsi sitti dhaamaa yaadadhu siin jedha saba cunqurfamaa jedhee mandabbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa jedhee gara fuulduraattis waan keessa jirrus isa darbes irratti riflekti Oromoon akka godhuuf namni takkaafata godhee namni guddaan Oromoo keessa namni hanga uummanni Oromoo jirutti hin irraanfatamne irraanfatamuus hin qabne Alii Mahammad Birraati. Kunoo qoobii ofirraa fuudheen gadi jedheera. Tole. Dhumarratti gaaffii tokko dhaamsa yoo qabaattan Doktor. Dhaamsi kiyya Oromoo hundumaaf iyyuu warri Oromoodhaaf wallaansoo qabna jettan wallaansoon isi qabdan waa'ee keessan miti waa'ee individualii wallaansoo qabaa jiru sana akka hin taane quba qabaadhaa. Waa'ee Oromoo waa'ee Oromummaa ta'uusaa beekaa. Oromummaa jechaan duris kan jiru har'as kan jiru eega nuyi warri individualsiin kun duune booddees waan jiraatu ta'uusaa quba qabaadhaa. Wallaansoon isin gootan waan dur jirutti waan gaarii daruu waan gara fuulduraatti ammoo dhaloonni eega nuyi darbine duubas itti dabalamee itti eda'ee itti ijaaree gara fuulduraatti Oromummaan dagaagdee dagahortee jiraattu waan ta'utti kontribiutii godhaa akka jirtan quba qabaadhaa. Personal egoodhaan hin machaa'inaa. Kanaafiyyuu wanni isin ijaartan namni mana ijaaru citaa waliin saamuuti. Kanarratti illee citaas waliin saamina wal gargaara waliin tuffatina marii tokko ta'a fuulduratti deema jedhu barbaada. Anillee waanan jedhu kana akkan ta'uu danda'uuf waaqni Oromtichaa na haa gargaaru jedha. Tole Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo keessan fudhattanii beekumsa rabbi isinii kenne
Oromoo ta'an gahuudhaaf yeroo keessanii wanta nu qoodaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuu fi qopheessitootaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Fayyaa isinii hawween jira Doktor. Galatooma. ulfaadhu atis fayyaa ta'e. Egaa dhaggeeffattoota keenya kan irraaf jennee mara xumurree jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu nagaa fi gammachuu keessa akka turtan kan hawwinu Dastuu Duulaatii fi Ilillii Bilisummaati.
tu baala